Arargee lixaa bulchiinsa magaalaa Cirootti baajaajota dambii geejjibaa hin guunne irratti tarkaanfiin fudhatame. Araarso Mahammad dabalata qaba. Godina Arargee lixaa bulchiinsa magaalaa Cirootti baajaajota qaama sadaffaa heeyyama konkolaachisummaa fi gabatee malee socho'uun hojjetaa jiran irratti tarkaanfii fudhatameen baajaajota 91 to'annaa jala oolchuun isaan keessaa 3 mana murtiitti dhiyeessuun maallaqaan kan adabsiisan ta'uu qindeessaan to'annoo nageenya tiraafikii bulchiinsa magaalaa Ciroo Inspektar Gargaaraa Daanyee Sorii ibsaniiru. Booloo qaama sadaffaa gabatee malee deemuu ammas gabatee lamaan malee halkan sossootee sa'a malee kan deemtu irraa kan ka'e hojii duulatiin kaleessa baanee baajaajota kana to'achuu dandeenya. Kana keessa kan mana murtiitti qaama sadaffaatiin dhiyaate baajaajonni 3 dhiyaatanii qaama sadaffaa adabamanii qarshii 3,000 walitti qarshii 9,000 baajaajonni sadanuu kan adabaman ta'uu isaati. Kana malees baajaajonni to'ataman kun halkan sa'aatii hin hayyamamneef socho'uun hannaa fi saamicha garagaraatiif uummata saaxilaa kan turan ta'uu fi tarkaanfiin eegalames cimee kan itti fufu ta'uu diviiziniin nageenya naannoo mirkaneessuu saajin olaanaa gammachuu waaqee fi ejensii geejjibaatti abbaan adeemsa nageenya tiraafikii bulchiinsa magaalaa Ciroo obbo Ammayyaasiin Suufiyaan himaniiru. Halkan sa'a malee deemuun hanna garagaraatiif uummata kan saaxilaa jiranii fi imala kallattii garagaraa irraa dhufu kan karaan beekne halkan waan ta'eef magaalaa keessa fuudhanii bakka hin taane geessanii saamicha garagaraa irratti kan gaggeessan waan ta'eef tajaajila iftoominaa fi tajaajila qulqulluu qabu kan uummataaf hin kennine waan ta'eef namoonni hirrina akkanaa qaban konkolaachistoonni waan gabatee hin guuttanne halkan sa'aatii malee deeman sa'aatii malee akka hin deemne gabatee osoo hin guuttanne akka hin deemne. Ammallee gaawwanni kun akka adda cituu miti bakka isaan jiranitti to'ataa keenya hunda ramannee qaama nageenyaatis qindoominaan hunda seera jala oolchuudhaaf warra seeran guddatiin akka seera guuttasan godhuun itti jirra jechuudha itti fufuta akkasumatti. Daayirektarri ittaanaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Ciroo Inspektar Gargaaraa Haasawun Baayisaa magaalaa Cirootti baay'ina baajaajii irraan kan ka'e seera dhabdummaan babal'achaa jiraachuu fi hojii seera qabsiisuuf hojjetamaa jiru keessatti tumsa hawaasnii fi ejensiin geejjibaa taasisaa jiraniif galateeffachuun konkolaachiftonni dambii geejjibaa osoo hin guutin hojii irratti bobba'anii jiran kamiyyuu yeroo gabaabaa keessatti wantoota isaan irraa eegamu guuttachuu akka qaban yaadachiisaniiru. Baajaajonni ni baay'atu. Kana keessatti seera dhabdummaas akkasumatti baay'achuudha wanni socho'an ni jira. Sana immoo seera dhabdummaa namoo seeratti deebisuudhaaf hojii kanatti bobbaanee keessumattuu uummanni magaalaa keenyaa uummata nagaa fi tasgabbii barbaadu sochii tiraafikii akka dhirratu fedhii kan qabu halkan guyyaa caasaa nageenyaa wajjin hojjechaa turuu isaaniitiif baay'een galateeffadha hawaasa magaalaa keenyaa akkasumas ejensii geejjiba magaalaa keenyaa qabaatee hojiin isaan hojjechaa jiran qindoominaa caasaa poolisii wajjin fi tiraafikii wajjin hojjechaa jiraniif hojiin kun hojjetamuu danda'ee jira. Baajaajota walqabatee konkolaachisaas haa ta'u guyyaa gabaabaa keessatti namoonni seeraan guutanii namoonni miliqanii hafanis namoonni immoo caasaa nageenya bira gahuu hin dandeenyeef akka guyyaa gabaabaa keessatti akka seera guuttatan ergaa ishee dabarsuuf hin barbaada. Konkolaachistoota baajaajiin jalaa qabamuun waajjira poolisiitti argine dubbifne tokko tokkos seera osoo hin guutin hojjechaa kan turan ta'uu fi kana booda wantoota barbaachisan hundumaa guuttachuun hojii tajaajila uummataa irratti kan bobba'an ta'uu dubbataniiru. Seera alaa akka seera alaatti humna seera alaa waan ta'ee jiru gabatee tokkoon deemee otoo hin jiru qabamee dura jedhama. Qabamee hidhamee qaamni seeraa dhufee qabee hidhee achiin badii xiyyeessan irraa bodheetiin dhufee argaa kiyya baasuudhaa dhufe. Badii garaagaraatiin kan galle hundi keenya badii wal fakkaataa osoo hin ta'in badii garaagaraatiin tokko gabatee maxxansuu dhabuudhaan qixaatii garaagaraa balleessaa garaagaraatiin kan galle garuu balleessaa keenya kanarraa gara fuula duratti akka of qusannuuf balleessaa kanarraa immoo akka bilisa taanee saba keenya uummata keenya tajaajiluuf waan guddaa.